Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii kibbaa godina Booranaa Aanaareeroo keessatti tarkaanfii jabduu guyyaa har'aan tanaa waraana mootummaa irratti fudhateen waraana mootummaadhaa 700 ol iddoo tokkotti barbadeessuun daaraa botara godhee jiraachuu beeksisee jira. Reeffi gaachanni uummata Oromoo Waboon zoonii kibbaa Bobbaayir Bushinni gaatiin godina Booranaa Aanaareeroo iddoo adda addaa Waariqichaa jedhamtutti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Waboon Cibraan Maddaal Buudaa fi Cibraan Mataa Gafarsaa waliin ta'uudhaan humna gooleessutu waraana Abiyyi Ahmad kan jedhu raayyaa ittisa biyyattiidha ammoo kan gamoo Xoor jedhamuudhaan beekamu guyyaa har'aan tanaa haleellaa jabduu gubbaatti raawwateen miidhaa guddaa irraan ga'e injifannoo gonfachuu Waboon zoonii kibbaa ijoolleen jalgammachuu abbooyyee beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon haleellaa jabaa raawwate kanaanis humnoota mootummaa hedduu isaanii ammoo lafa tuuluu kan beeksise. Reeffi waraana mootummaa Abiyyi Ahmad laga daawwaatti kan gatame yoo ta'u madoonis ammoo muummee akka hin qabne Waboon zoonii kibbaa beeksisee jira. Waraanni mootummaadha reeffa isaa ammoo filatee fudhataa akka jiruu fi madoon konkolaataa Isuzu 5 paatroolii sadiin gara magaalaa Darmeetti ammoo dabarfamee jiraachuunis himamee jira. Loltoonni mootummaa zoonii kibbaatti argaman gamoo Xoor jedhamuudhaan beekaman kun amma yeroo darbees waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humna furgaatu 30 borootiin rukutamtee barbadooftee kan turte mootummaan deebisuudhaan humna guddoo achi kan qobsiise Waboon humna guddoo san guyyaa har'aan tanaa iddoo isaan buufatanii jiranitti dhaquudhaan barbadeessee injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo Waboon yeroo tarkaanfii jabduu kana loltoota gamoo Xoor jedhamu kanarratti fudhatu humni kun ammoo albuudaa fi warqee Oromoo naannoo Shaaxii fi bakkoota hojii dalagamu irratti ammoo bobbaatee abbootii qabeenyaa kan diinaa warra Amaaraa wajjin ta'uudhaan hojii kotorbaandiidhaan ammoo hojjechaa fi deddeebisaa turanittiin humna kana barbadeesse jedhee jira. Waboon zoonii kibbaa tarkaanfii fudhate kanaan injifannoo guddoo gonfachuu kan beeksise ammoo humni raayyaa ittisa biyyattii humna Booshane barbadeessine jechuudhaanis kanaan dura beeksisaa kan ture. Waboo zoonii kibbaatti argamu haleellee jirra bakka buufata isaaniitii fi akkasuma humna loojaastikii isaanii mancaafne jechuudhaan humni raayyaa ittisa biyyattii kibba Oromiyaatti argamu kanaan dura beeksisee ture. Haa ta'u malee har'aan tana ammoo gootichi kibba Oromiyaa ijoolleen jalgammachuu abbooyyee tarkaanfii fudhataniin diina keenya biyyee nyaachifnee jirra jedhanii jiru. Yeroo Waboon zoonii kibbaa kana jechaa jirutti mootummaanis ammoo tarkaanfiin garee shororkeessitoota humna shanii irratti fudhatamaa jiru cimeetti fufee jira jedha ajajaan kutaa bulchiinsa godina Shawaa Lixaa Koloneel Balaay Kabbadii ammoo aanaa Abunaa Ginda Birat keessatti waraana Booshane barbadeessaa jirra jechuudhaan himanii jiru. Ajajaan kunis ammoo tarkaanfii har'aan tana humni raayyaa ittisa biyyattii fudhateenis meeshaalee waraanaa rasaasaa qorichoota raadiyoo walqunnamtii waraanaa fi moobaayilootaa fi uffata sochii shororkeessummaatiif oolan hedduu irraa to'achuu dandeenya jirra kan jedha waraana bilisummaa Oromoo Waboorraa. Waboon ammoo gama isaatiin kan Koloneel Balaa jedhan kanarratti haga ammaatti waan jedhin qabu. Garuu kibba Oromiyaatti Waboon humnoota mootummaa daaraa botara gochuudhaan kan haftes ammoo funaanaa jiraachuu beeksisee jira. Akkasuma ammoo lixa Oromiyaattis qellam Wallaggaa dabalatee lafoota hedduutti ijoolleen jalmarroodhaan bobbaafaman diina barbadeessuudhaan akka baala mukaatti harcaasanii dikee Oromiyaa tolchus kan himan. Waboon tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo gonfachuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuu yoo beeksisu mootummaanis injifannoo gonfachaan jira jedha. Haa ta'u malee erga mariin marsaa lammaffaa fashalaa'e asa mootummaa fi akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo Waboonis yeroo garaagaraatti duulawwan adda addaa labsanii wal barbadeessuudhaaf ammoo kan dubbachaa turan. Amman tanas lola guddaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun tokko irratti injifannoo gonfachaa jiraachuu ammoo lamaan isaaniitu ABO fi mootummaanis ibsa yeroo garaagaraatti baasaa jiraniin beeksisuus akkuma itti fufanitti jiru.
Somaaliyaa loltoonni Itoophiyaa heeyyama koo malee daangaa koo seenan jechuun mana maree nageenya UN irratti Itoophiyaa himachuun ishee himata bu'uura hin qabne jedhan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaadha. Soomaaliyaan loltoonni Itoophiyaa seeraan ala daangaa ce'uudhaan biyya ishee seenuu ammoo mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii irrattis himattee jirti. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti bakka bu'aa Soomaalee kan ta'an Abubakar Daahir Usmaan loltoonni Itoophiyaadha kallattiiwwan hedduudhaan daangaa isaanii cabsanii seenuu mana maree nageenya jaarmiyaa addunyaa kanarratti himatanii jiru. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Nabiyyuu Taaddalaa loltoonni keenya Soomaaliyaa keessa jiraachuun beekamaadha kan jedhan waan haaraan ammaan tana mudates hin jiru. Ajajoota waraanaa humna ittisa Itoophiyaa sochii naannichaa hoggana waliin mari'annee jirra jedhanii jiru. Odeeffannoowwan qabnu yaaddoo nageenyaa fuulduratti dhufuu malu ittisuudhaaf kan dandeessisu shaakala waraanaa idileetii kan gaggeeffamaa ture jechuudhaan himan. Obbo Nabiyyuun opereeshiniin daangaa ce'uudhaan gaggeeffames hin jiru jedhan. Itti dabaluudhaan wal jijjiiraan humna waraanaa akkuma kana duraa godhamaa ture ammas jiraachuu kan himan. Dubbii himan kanaan ammoo waraanni Itoophiyaa daangaa Soomaaliyaa gale jedhamuun ammoo himanni dhiyaate bu'uura kan hin qabnedha jedhan. Wanti ture bakka tokkorraa gara bakka biraatti jijjiirama. Humna dhiyeessii loojaastikii fe'e malee ammoo waan haaraa mudates hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Haala amma isaan waliin jiruun dhimmicha miidiyaa irratti afarsuudhaaf yoo ta'e malee sochiin loltoota haaraan gaggeeffame hin jiru jedhan. Jiraattonni kutaawwan bulchiinsa Soomaaliyaa Itoophiyaa waliin wal daangeessan keessaa tokko taate bulchiinsa Hiranaa magaalaa Mataabaa ammoo miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa meeshaa gurguddaa hidhatan kumaatamaan lakkaa'aman garasitti ammoo galanii turuu isaanii BBC Soomaaleetti himanii turuunis ni yaadatama. Ambaasaadar Nabiyyuun garuu loltoonni Itoophiyaa nagaa kabachiisuudhaaf Soomaaliyaa keessa jiran akka ba'an kan murtaa'u mootummaa Soomaaleetiin qofaa miti jedhan. Ergamni Soomaaliyaa keessa jiru mootummaa Soomaaleen qofa kan kenname miti, ergama gamtaa Afrikaati kan jedhan. UN'dhaan raggaasifame ergama nagaa kabachiisa gaggeeffamuudha. Gaafiin akkasii yoo jiraatu ammoo nutis irratti mari'achuudhaan maaltu ta'uu akka qabus murteessina jechuudhaan dubbatanii jiru. Ambaasaaddarri Itoophiyaa kun Nabiyyuun haala amma jiru mootummaa Soomaaliyaa irraa istee gamtaa Afrikaa yookaan UN irraa loltoonni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessaa haa ba'an kan jedhu kan dhiyaates hin jiru jedhan. Itti dabaluudhaan gaafiin loltoota baasuu mootummaa Soomaaliyaa irraa qofa kan dhufu miti, garuu yoo dhufes ergama keenya erga baannee booda humna keenya duubatti deebisuudhaan baafna jedhanii jiru. Alshabaab nageenya biyyaalessa Itoophiyaatiif yaaddoo ta'u irra deebiidhaan mootummaan ibsaa ture. Tarii loltoonni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa haa baay'oo jedhame nageenya biyyaalessa Itoophiyaatiif yaaddoo dabalataa tahaa jechuudhaan ammoo gaafiin kan dhiyaateef Ambaasaadar Nabiyyuun yaaddoo nageenya biyyaalessaa kan ta'u jiraannaan tarkaanfii mataa keenyaa fudhachuudhaaf hiyyama qaama kamiyyuu hin barbaannu jechuudhaan deebisaa laatan. Hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa erga Itoophiyaan bulchiinsa Somaalilaandii ofiin of bulchitu waliin ulaa galaanaa argachuudhaaf waliigaltee mallatteessitee booraatis dhufee jira. Ambaasaadar Nabiyyuun waliigaltichi maalirraa akka ga'e ammoo yoo gaafatamu fuuldurattis kan beeksifnu ta'a jechuudhaan dubbatanii jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf Somaalilaandii waliin waliigaltee mallatteessitee Soomaaliyaan akka haqamu barbaaddi. Somaalilaandii ammoo ulaa galaanaa Itoophiyaaf kennuudhaan bakka isaa Itoophiyaan beekamtii biyyummaa akka kennituuf barbaaddi. Haa ta'u malee haalli kun naannichatti muddama uumee jira. Darbees ammoo yaaddoo nageenyaa jabaas uumuu akkuma itti fufetteera. Taateen Keeniyaa mudate Itoophiyaa qaqqabuun afaan qabu jedhan xiinxaltoonni. Taateen Wiiliyaam Ruuto wixinee bajata mootummaa isaanii qopheesse akka dhiisan dirqisiise. Ardii dargaggootaan guutamte Afrikaa keessatti humni qeerroo hammam jabaa akka ta'e agarsiisa. Fincilaa fi diddaan dargaggoota Keeniyaa miidiyaa hawaasaa irratti jabaate lafarrattis
hanga mooraa paarlaamaa imalee gaggeessee addunyaa irratti beekamoo pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoodha harka kennachiisuudhaan imaammata isaanii akka dhiisan taasise. Qeerroon Keeniyaadha daballee gibiraa mormuudhaan xumura yoo itti godhu biyya ollaa isaatis Itoophiyaa Finfinnee gurra bansiisee jira. Finfinneen taatee Naayiroobii irraa waan galaaf qopheeffattee qabaachuu qabdiin dubbii ammaan tana deemaa jirtudha. Qeerroon Oromoodha jireenya Itoophiyaa hadhaa'ee obsaan dabarsaa jira. Amma immoo obsa gara fixachuuttis deemaa jira kan jedhan hayyoonni. Fincila diddaa gabrummaadha ammoo Suudaan Itoophiyaa irraa dhaaltee Albashiiriin aangoorraa darbitee jireenya qaalee duraan dhaabbattee ammas Itoophiyaan ammoo deebuudhaan Keeniyaa fakkeenya godhattee qaaleensa jiruu fi daballii gibiraa akkasumas Oromiyaa keessatti ammoo gibiraa waggaatti yeroo 2 hanga 3 guuramu mormuun qeerroodhaatis hafan qabu jedha yoo ture malee hayyoonni amma kan Itoophiyaa sumatti yeroodhaaf qabannee gara Keeniyaa haa deebinu. Hordoftoota keenya Wiiliyaam Ruutoo guyyaa kaleessaa yoo ibsa kennan daballiin gibiraa maaliif biyyattiidhaaf akka barbaachise bal'inaan ibsanii ture. Mootummaan isaanii Keeniyaa dhiibbaa liqaa jalaa baasuudhaaf dinagdee biyyattii tasgabbeessuudhaaf jecha filannoo hadhaawaa kana fudhachuudhaaf akka yaade ibsanii jiru. Wixineen faayinaansii kun barbaachisaadha. Biyya keenya idaa jalaa baasuudhaan walabummaa akka qabaattu taasisuudhaaf murteessaa ture kan jedhan pirezidaantiin biyya sanii Wiiliyaam Ruutoon garuu mormiin gidduu kana isaan mudate guutummaadhaan yaada isaanii akka jijjiiran dirqisiise. Madda galii haaraa gara biraa ammoo argamsiisuu irraa mootummaan Ruutoodhaa baasii mootummaa xiqqeessuudhaaf karoora haaraa baasuudhaaf ammoo qophii ta'us kan hime. Baasii waajjira isaa xiqqeessuu dabalatee komii guddaa malaammaltummaa irratti ka'urratti ammoo xiyyeeffachuudhaa fi qisaasama baay'ata mootummaa hir'isuu irratti akka hojjetu himee jira pirezidaantichi. Pirezidaantiin Keeniyaa Ruutoon komii dargaggootaa dhaggeeffachuudhaaf kallattiidhaan ammoo akka waliin marii gaggeessanis himanii jiru. Dargaggoonnis karaa X yookaan Tiwiitaraa tamsaasa kallattiitiin ammoo marii gaggeessaa kan turan. Ruutoon miseensota paarlaamaa wixinicha akka darbu ammoo deeggaran fuuldura dhaabbachuudhaan ammoo ijoo dubbatan. Baay'een isaanii garuu wixinicha deeggaranis gaafa pirezidaanticha ammoo yaada isaanii jijjiiran arguun sagalee isaanii gatii dhabsiisee jira. Guyyoonni lamaan darban ammoo pirezidaantichaaf guyyaa dhiphuu ta'uun isaaniif ammoo shakkii tokkollee hin qabu. Humnoonni nageenya isaanii mormitootatti dhukaasuudhaan ajjeesuun qeeqamanii jiru. Yoo xiqqaate mormii guutummaa biyyattiitti waamame irratti ammoo humnoonni nageenya namoota 22 ajjeesuun gabaafamee jira. Paarlaamaan biyyattii mormitootaa weeraramuudhaan mancaatiidhaa fi ammoo saamichi guddaan irratti raawwatamee jira. Imaammata isaa kana mallatteessuu dhiisuun isaa ammoo aariin dargaggootaa sirrii ta'us agarsiisee jira. Uummanni biyyattii ammas dhimma kana irratti wabii akka kennamuuf barbaada kan jedhan pirezidaantii Ruutoon dhimmichi uummataa waan dheekkamsiiseef ammoo dhaggeeffachuun dirqama akka itti ta'es ibsanii jiru. Ani mootummaan gaggeessaa garuu kaniin hogganu ummata kan jedhan pirezidaantiin biyya sanii ummanni ammoo yaada isaa dubbatee jira jechuudhaan gibira kana dabaluu hin dandeenyu jechuudhaan ammoo harka isaanii lafaan qabatanii jiraachuus beeksisan. Ammas gaafiin biraa jiru Ruutoon wixinee kana dhiisuun isaa gaafii ummataatiif deebii gahataa kan jedhuudha. Kanneen biroo ammoo pirezidaantichi akkaan gadhiisuuf mormii itti fufuu qabna jedhu. Kun ammoo fuulduratti akkamiin akka deemu kan ilaallu ta'a. Garuu hawaasni addunyaattis waan Keeniyaatti tahaa ture irratti ammoo ija keewwachuudhaan hordofaa turan. Kun ilaalcha addunyaa Ruutoodhaaf qabdu irrattis dhiibbaa jabaa qabaata. Michoonni Keeniyaa fi ammoo akkasuma barreessaan olaanaa UN'dha Antooniyoo Gutaares Keeniyaa mirga mormii nagaa gaggeessuu eeyyamuu akka qabdus dhaamanii jiru. Ibsi michoonni Keeniyaa kennan dubbii fi dheekkamsa Ruutoo kibxataa fi roobii gidduu jiru ammoo kan jijjiire fakkaata. Ergaangoo qabatanii waggaa 2 kan hin guunne Wiiliyaam Ruutoon hojiin isaanii ammoo itti aanu amanamummaa ummataa dhaban deebisanii argachuu
irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Pirezidaantiin Keeniyaa Ruutoon ammoo mormitoota dargaggoota qeerroo biyyattiitti harka isaanii kennachuun kun ammoo mormitoota isaatis waan barsiisu qaba. Ruutoon ammoo yaada jijjiirrachuun immoo fi dargaggoota Keeniyaa qofa ammoo kan dhufe osoo hin taane inni mataan isaatis mormicha kan qabsiise dargaggoota Keeniyaa ta'uu beekamtii waan kenneefi ardiin Afrikaadhaa uummata ishee harka 3/4 dargaggoota umriin isaanii 35 gadiitiin kan guutamte hoggaa ta'u mormiin Keeniyaa bu'aa argamsiise ammoo mormii qindaadhaa fi kutannoo qabu akka hoggantoonni isaanii dirqamanii isaan dhaggeeffatan kan taasisu ta'uudhaaf ammoo ragaa guddaadhas jedhamuudhaan yeroo ammaan tanaa miidiyaalee gurguddaa garaagaraa kan akka BBC fi kanneen birootiinis ammoo dabarfamaa jira. Miidiyaaleen biyya keessaatiis ammoo sochii qeerroon isaanii gochaa turan kana dhaadheessuudhaan ammoo kan gabaasaa turan. Pirezidaantiin biyyattiitis xumurratti ammoo qeerroo isaan mormanitti harka laachuudhaan gibira lafa kaa'anii harka isaanii kennachuudhaan ammoo uummata keenya dhaggeeffannee jirra jedhanii gara ummataattis deebi'anii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon ammoo mormii ummataatiif jecha yaada isaanii jijjiirrachuudhaan harka isaanii qeerrotti laachuun kun ammoo hoggantoota biyyoota Afrikaatiifis fakkeenya guddaa ta'uu qaba jechuudha yeroo ammaan tana dubbatamaara.